wardaan viidiyoon ishee qullaan miidiyaarra oolee kusafuu guddicha ka mee viidiyoo kana gadhumaatitti ilaala waa'ee hojii ishii keessa viidiyoo ishee akkamitti akka waan akkasii raawwatte eenyu akka irratti raawwatte viidiyoo kana guutuu isaa dhaggeeffadhaatii walitti deebina. Fuunee jira jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u lafumaaf iddoo jirtanitti akkamitti nagaa keessan jirtu. Anis nagaa koon jira egaa galanni fulfinni waaqayyoo hin badini fayyaa koon jira jechaadha akkuma beekamu waqtiidhaan viidiyoo adda addaa haala yeroo irratti hundoofnee viidiyoo garaagaraa hojjennee isin qaqqabsiisna jechaadha. Edaa akkuma beekamu tibba kana immoo viidiyoo qaama qullaati kan sooshaal miidiyaan fudhate. Isarraa yaada xiqqoo qaba shamarraniif jechaadha. Shamarran keenya jechi ijoon asiniif qabu akka gorsaattis ta'e akka obbolummaas ta'e akka dhaamsattis ta'e akka ergaattis ta'e isiniif dabarsa jechaadha. Dhaamsi kiyya maal isinitti fakkaata? Gizuma hunda jechuudha. Viidiyoo qaama qullaa kana barumsa sila gizuma takka kan darbe irraa barumsa isiniin ta'u warra qaama qullaa kaleessa gadhiisaa turan warra kaleessa qaamni isaanii sooshaal miidiyaarra deemee salphatanii wanta ta'an wallaalanii waan hawaasa duratti dubbatan dhabanii sooshaal miidiyaarra badan nama baay'eetu jira. Jara sanirraa barnoota maaf fudhanne nuti ishii. Haga yoomii akkanumatti viidiyoon keessan ajandaa ta'e ol darbaa. Anana dhibdan dhugaa rabbi safuudha bar ijoollee keenya. Amma kaleessa wardaan ol darbamtee viidiyoo wardaa jechaadha wardaan boossee jedhan. Wardaan olee boos indee gaafa ol qabattee akkas taatee viidiyoo raabdee ergitu isaanii mana fiilmii siksii hojjechaa jirti seete moo mana wisabii keessatti qaxaramte seete moo faashin shooyii wayii mul'isaa jirti seete moo maal akka waraabdee dhiiratti ergite indee erga ishiinuu qabachuu dadhabdee qaama ofii kan ofii ufsattaruu dadhabdee ofirra dabartee ofii ciitii ofii kana qabachuu dadhabdee nama biraatti waraabdee kennite miti. So namni biraa sun akkamitti maana baase jedhanii bo'uun hin danda'ama erga wanni darbe. Dura maa ishiin ofii bilbila ofii keessatti qabachuu maa dadhabde. Kan ishii harkaa bahe nama san biratti akkamitti maa gadhiifama jedhanii bo'oma. Kuni fakkaata garuu uummata keenya. I don't care ana biratti garuu fudhataman qabu. Takka mucayyoon takkas immoo jirti dhugaa suuraa ishii isinii kaataan binalirra. Garuu fuula ishii ija ishee nan dhoska gaarii miti namni biraa viidiyoo stoorii tiktookii feesbuukii waa kana miidhaan jiru wanni biraa wanni ilaalu jechuudha. Dhugaa qaama ishee akka miila ulfannistee imoo ija hidhattee qaamatti mul'iste inni waraabaa jechuudha. Maal isin hin naqaatanii? Maal hudduu itti ol bantan malee isin hin jaalatu? Hudduun keessa naa muramu badi abboo badi'ate. Intala badiiti rabbisi uume biyya lafaa kanarratti. Hiic. Nyaata nama cuftan dhugaa. Balaa keessanii ilmoon dubartii guutuun arrabsamte hunduu akkasuma namaan jedhan. Hindee jaalalli hudduu keessa jira. Onneen as jirti malee jalaa maal gooti? Qoy isin ilaalchi isin of keessatti dubartoonni gizuma tokko illee niqaati isin keessatti hin dhufu. Hin jijjiiramtanii shawwadamuu jalaa bilisa bahuun hin jiru. Akkamitti gizuma hunda namni dubartiin bichaan hudduun ishii waraabamee miidiyaarra nutti oola. Nu jibbin ilaaluyyuu miidiyaa jibbaa jirra. Balaa keessanii sooshaal miidiyaa dhiisuu geenya jirra. Nama jibbisiistan. Innis kan distii afaan distii jechuu kan dhiiraa sunillee bukoon dubartiin haadha keeti. Obboleetti keeti. Waraabdee miti indallattu bilbila kee keessa maal gochuu damee gadhiiste maal itti argatte? Ishii salphiste malee maal itti argatte bururraa gaafatamuudha teessaatis kan dhiiraa kan akkas gootee waraabdu. Dubartiin qalbiin ishii takkittiidha takkittii sunuyyuu yoo isha wadamti keessaa baddi. Dhugaa itti fakkaata waan ati jettuun hundi. Akkamitti viidiyoo akkasii kana wadhiista meeshii? Ati shamarri gizuma hunda viidiyoo kana hojjetin amee dhiisaa. Kan kana durallee qabdoota inama san bilookii godhi dagadhu agadhiisu. Bakka nutti hin boo'ina karaa gootanii. Maali kuni safuun? Dhugaa shamarran keenya yeroo baay'ee isin taazabe hindee. Bara namni naqqeen bara shamarri mallaqa nyaatamuu dhiiste. Bara shamalli viidiyoo erguu dhiiste naqqaatee birrii ofii as keessatti guduufattee harma keessa godhattee deemuu jammarte. Bara akkanaa kana yoo isin shawwadamtan na wadee miti. Mee akkamitti wanti akkanaa kun isin irratti raawwachuu danda'e?
dhugaa nama ajaa'ibdu. Shamarran keenya of eeggannoo godha. Waan akkanaa kana dhiisaa dhugaa isin mangorsaa ammallee isinirraa abdiin kutu. Dubartoota ni dogongortanii. Garuu haguma feete dogongortu si jaalachuudha baatu. Si jaalachuudha baatu Maammadoon. Haa si dhiisu. Jaalalli qaama kee haala siisattaruu hin dandeenye. Jaalalli abbaa warraa waaqayyooyyuu jechuudha qaama saalaa kana shaffanee goda keessatti uume. Isin immoo addunyaa irra baastan eenyu irraa gaafatama asirratti mee? Mee dhuguma rabbii dhugaa dubbadhaa. Hedduu nama gaddisiisa. Shamarran keenya hin goyyoominaa. Gisuma hunda gowwaan ta'inaa. Naqaame. Hinde. Udduu itti ol qabdee udduu akkatti gala qabdee ilaalu malee ilaalee fuudha. Hai. Maali kuni mind is negative. Akkas jettee mi faranjii this mind is negative. There is zero mind. There is zero. So akkas ta'aa jirtan malee jaalala hin jedhamu. So shamarran hudduu keessan sattaradha. Maalu safuunu dhiisa. Banni miidiyaa hooseen kinoo hudduu asiin durba hudduu ishii achiin qaama paantiidhaan caffarti. Asiin harmatu mul'ata. Achiin qaama saalati mul'ata. Maal isiin? Bakka asi jaalaluma onlaayinii kana ol dhiistanoo isinitti hafee yoo nama beektan nama maatiin kee beeku biyya kee galtee heerumas barbaadde. Ilma araddaa keeti ilma gosa kee beeku ilma maatii kee kabaju ilma si kabaju ilma sodaa maatii keeti qabu jechaan. Nama akkasitti heerumtaa bar isaa hudduu jala qabdee hudduu laala si fuudhu kana bilookii godhi. Si fuudhuuf miti kun ajandaa si godhachuuf. Si waraabee gasi dhiisee mallaqa si gaafachuuf yoo ati mallaqa erguu diddee gasi maxxansuuf. Kana malee jaalalaa miti kun. No. Kanaafuu shamarran keenya of ilaalaa bakka jirtanii tokko tokkoon jechuudha. Atis ilmi dhiiraa obboleettii qabdaa shamara takka goyyoomsitee viidiyoo akkasii harkaa baastee bakka taa'echifadhu dhuunfumatti. Malee miidiyaatti sheeriin godhin. Boru ilmoo keetti si sattaruu danda'a. Boru obboleettii kee namni akkas godhee ol sii darbuu danda'a. Jidduratti guyyaa biyya lafaarraa deeman firdii samiititti namni nama lafaatti nama miidha samiitti gaafatama jedhamaa jira. Garuu amma biddirba midirii ta'ee jira. Waaqayyo oolmaatti har'atti obadiyaa tarra hojjette har'uma uuma kanatti lafuma kanatti sii deebisaa jira jechaadha. Dhugaa rabbii nama hedduu namni nama miidha deebi'ee maatii isaatiin irra ga'ee jira. Baaltazariin argitanii jirtan. Haadha manaa odoo qabu ijoollee jaha qabu. Sanuu warra hooggantoota ciccimoo wajjin hojjetu keessa haadha manaa isaanii intaloota isaanii wajjin waan akkasii raawwate. Gaafa kaan viidiyoo haadha manaa isaa isaanii gara biraatiin ol ba'e miidiyaa irratti. Gaafa san gaggabee mana yaalaa seene gaafa haadha manaa isaatirra ga'u ilaalame. Gaafa ati quba kee kana tokkicha namatti qabdu afran hafan akkasitti garagaran beeki. Kanaafuu of yaadadhaa. Miidiyaan lanuun jibbisiisinaa. Dhugaa rabbi nun jibbisiisinaa. Banne. Dhaloonni akkamii keessa jirra garuu. Safuu dagannee bara uummata keenya. Maatii keenya keessaa baan akkamitti akka nu guddisan dagannee jirra dubartoonnis dhiirris. Hinde hawaasa keenya keessatti onoota Oromoodha. Oromoon safuu beeka, Oromoon duudha beeka jechaati akkanas hin goggodha gisee oduu bichaa. Uummata oduun bichaadhaan lafa guuttan. Maali kunniin bushtiin? Dhugaa nyaata nama cuftan. Nama jibbisiistan isin laalu mannaa fiilmii warra faranjii sanuu laaluu wayya ergasu. Maali kun? Maal abboo fiilmii turkii qaanaa irratti san laaluu sannaa wayya amma miidiyaa Oromoo laaluu nama jibbisiisa. Tiktookii hoo seenani. Oromoo garli jedhanii gaafa seerchii goote tokko waan ba'u isin huntuu ni beektan ijoolleen Oromoo warra tiktookii fayyadamtan guutuun keessan ni beektan jedhee yaada waan kanarra. Gaafa Facebook seentu qaama shaalaa shamara Oromoo minnifattu hudduu qullaa. Gaafa YouTube seentu shamara Oromooti. Karaa amma miidiyaa laallamnee jirra. Sababa keessan jechuun namoota ciggisiisaa hojjetan kana. Har'a sitti fakkaachuu danda'atis kan obboleessaa bor ilmoo keetiin. Haadha manaa kee qaatini haala miidiyaa irratti akkuu baateen beeni jettee eeggattee fuudhuudha qophoofte garasiin waraabamee namni biraa ol darbee rabbii sitti fiduu danda'a. Salphinni kana caaleen jiru. Naman salphisinaa.
walii shaffanu yaada eega gootanii immoo wal dhoskuu yaada walii sattara walii bakka waraabbattee midhiisi silkuma kee keessaa ta'u atumti bichaan laala. Addunyaatti gadi hin baasin. Ishii odumcoon tun kilooriksii dhudhee duute hoo. Si jaalatte akkasii taate mishamarri immoo bakka jama jaalatte dhugaadhaan si jaalannaan dubartoonni keenya gowwaadha. Hin hafan namarra. Garuu immoo amma sanaxxalanii jiru. Sa'aatii namni sanaxxale kana yoo isin qaama keessan miidiyaa irraan deemtan mee maal isinitti fakkaata? Safuudha kun. Safuu guddicha. Ani kanarratti badii qabdan jedhee murteessa shamarran Oromootiin jechaadha. So video keessan waan akkasii hin hojjetina. Video waraabdanii dhiiratti ergina. Erga ergitanii immoo bakka jecha badaatti hin dubbatina. Adabadhaa ta'a. Yookiin gisee itti mul'isusan isaanis natti mul'isi jedhi kan isaanis gixxin godhi waraabbadhatillee gowwaan ta'ini. Wajji salphini walumaani. Tokko salphate tokko taa'uun sirrii miti. Erga inni si salphisuudha karoorfate gaafa mul'isi jedhe dirqama sitti taate mul'isu erga irraaf qabuu hin dandeenye. Atillee kameera moobaayilii riikoordarra iskiriin ka jettu san buufadhuuti isaan ofirraa isaan qarracatis. Sitti nima dhuguma jirtu kana. Deebi'ee immoo aappiin tokko jira. Aappiin kana dura barsiisaa Oromoo aappii ka jedhu barsiisee ture. Waa'ee aappii sanii akka namni riikoordii sin goone akka namni viidiyoo si waraabuu hin dandeenye aappii ittiin barnaamija guutuu ittiin ofirraa hidhuu dandeechutu jira. Kan waraabaa oolillee dukkanaa'u malee waan akka mul'isuuf hin dandeenye. Inni ta'uu ofii akkasitti cufateet simmoo si waraabbata bilbila biraatiinis. Bilbiluma kamiinuu si waraabuu kan hin dandeenye bilbila biraatiin kan si waraabuu hin dandeenye aappiin jira. Application san bilbila keetirra buufadhu erga hudduu keessa sabasabattee taa'uu hin dandeenye dhiirarra. Erga qaama kee shaffanattee adabattee taa'uu hin dandeenye jinjanaan sobaa si shaanee sammuu kee zeeroo si godhee itti of gattee viidiyoo jala of qabduurraa eega of sattaruu hin dandeenye aappii san buufadhu. Namni takka akkasii waraabuu hin dandeenye gochuu dandeessa. Kanarraa kanaaf takka kinooma imoodhaan. Yaa rabbii kiyyaa. Inni dukkana keessa ta'a mabraatiin isa bira hin jiru ishee bichaa irratti ibsamee ishee waraabanii gadhiisan jechuudha. Asirratti suuraa ishee siniifan kaa'a. Maaliif garuu nuti maaliif wal sattaruu dadhabna? So shamarran keenya yoo of sattaruu dandeessan of sattara. Hin dandeessan taanaan atis gittin godhi waraabbadhu isallee qaama isaa guutuu wajji. Kee bichaa waraabamee gadi bahin akkasitti. Kanuma sinii dhaama dhaamsi koo. Kan biraa immoo dhiiruma waa'ee qaama saalaa kiyye natti mul'isi. Daabboo kee ilaaluu malee hin danda'u. Sin jaaladha siif hin du'e daabboo kee natti mul'isi jennaan. Ishii qooyi kaasessi erga jedhiin itoo irraa cufadhu bilookii jala galchi nagaatti. Kana malee wanni sin hawwaaxxa'u hin jiru shamarran. Bilookii namni qaama saalaa si gaafachuu jammare jaalala kee odoo hin taanetti salphisuudhaaf. Salphina kee barbaadetti malee si jaalatee miti. Kana beekuu qabdan asirratti. Hindee jaalalli akkanatti ibsama. So bilookii gochuun irraa fatinaaf irraa. So hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo waan haga ammaa na wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha siniin jedha. Viidiyoo kiyya isin tole like, share, subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa siniin jedha. Shamarran keenya viidiyoo kana haga dhumaa dhaggeeffadhaa isin fayyada. Itti fayyadama. Gorsa ijoodha jechaadha.